mucattiin asirratti argitan kun egaa yuunivarsiitiidha eebbifamtee baateenaan maatiin ishee miiliyoona 60 ol kennaniifii jiru. Mucattiinis ijoollee Oromootiin itti fakkaata akkuma argitan. Artist Caalaa Bultumee magaalaa Finfinnee keessatti rukutames jedhameem. Edaa kaasee immoo artist Caalaa Bultumee akka rukutame ibsamaa ture. Ani Caalaa namicha san dabaddabe gaardiin namicha san eegantu jira. Gaardiin namicha san eegan immoo Caalaa namicha irraa qabuu dhaqanii Caalaa dabaddabanii gidduutti. Akkuma dhageessan namoonni tokko immoo isatu dura rukutee oduu jedhu bahaa jira. Daawwadhu rahmata rabbi bakka dhiirti itti gaara fir'aawna rabbaate. Ijoolleen hedduun egaa maakii inaaffisaa jiru. Gubaasaa danda'a egaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkamiin isin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisuu kan ittiin fataa zanaa jennu isin qabadhee dhufeetan jira. Egaa yeddoo kana 50 seenuu keenyaa wal qabate giifaawwee nama sadiif boona Jimmaa bakka jiranitti erginaaf jennee irra isin galee bontuu Jimmaa wajji isiniif ergina jennee turre isaan wal qabate maali yaade isinii galee namni sadi koomentii babbareedaa waan nama jechuun waan nama danuu bohaarsuus haa ta'uu gammachiisuus haa ta'uu jajjabeessuus haa ta'uu kanuma dandeessan koomentii laayikii guddaa argate. Koomentii sadi keessaa filannee giivaawwee nama sadiif buna bakka jirtanitti ergina jechaadha. Barreessuun dagatina koomentii laayikii baay'ee argate jechaadha. Kan nama sadi ilaallee waanuma gaarii barreessaa waan feetan barreessaa. Anyway laayikiin allaalla laayikii ol ka'aa kan argateen jechaadha. Buna sana giivaawee goonaaf jechaadha. Akkasii yaadee jira. Itti hirmaachuun dagatinaagaa warreen gara chaanalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dagatinaa. Chaanalii kanaaf haarawaa taatan viidiyoo kanallee hundi keessan dhugaa akka viidiyoon kun namoota baay'ee bira ga'u laayik gochuun dagatinaa. Gara video. Bayang apa yang Hamza bayang apa? Wallahi siap saya. Bayang apa? Dia nama dia. Tahu minum dah tahu. Tahu. Kau tu mana nak minum? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما namna koko sirrii godhe jettan namna koko sirrii godhe jettan namum tariin banii Adam karaara deemu homo jinni itti galee jiru itti fakkaata. Ustaaz Hamzaa kana ajaa'iba abbo. በትምህርት ተመርቃ 60 ሚሊዮን ብር ሽልማት ተሰጣት። ከግል ኮሌጅ በፋርማሲነት የተመረቀችው ኢትዮጵያዊት ደራርቱ ተክሉ በምርቃቷ ቀን ቤተሰቦቿ እንኳን ደስ አለሽ ለማለት ያህል 60 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የትም ያልተነዳ ሬንጅ ሮቨር መኪናና ከወንድሟ 2 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ ስጦታ ተበርክቶላታል። እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ያበርክትላችሁ። አዳዲስ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ። ሼር ኮፒ ሊንክ እንዳትረሱ። ኤጋ ሙጨቲና ሰረቲ አርጊተን ኩኒ ሚሊዮን 60 yuunivarsiitii eebbifamtee baatee jechaadha. Miiliyoona 60 maatiinsi silma maaliif barsiiftanii gaan kan dhibe immoo erga miiliyoona 60 kennitanii fi maatiin jechaadha. Silma maaliif barsiiftanii hojii ajaa'iba wallaahi. Miiliyoona 60 namni 100 nutti kennu hin jiru nuyi atuu nu ta'e. Bareedduudha wallaahi kuno maatiin akkasitti gaa obboleessi miiliyoona 2 maatiin Range Rover makiinaa jedhamu nu maqaadhaan beennaa kennaniif isinii galee maashaallah maatii akkasii rabbi isiniif haa kennu jechuutti qaata isinii kenne isinii galee ilmoo keessanii akka ta'a jechuudhumaafi. Makii ammallee inaaffaa keessa galchaa jiru ijoolleen. Bishaan sirba sana gadhiisee ture isaa wal qabatee maakii immoo inaaffaa keessa atuu ana ta'e abbaa manaa kiyya nama biraatti mee dhaggeeffadhaa. Daawwadhu rahmata rabbi bakka dhiirti itti gaara fir'aawna rabbaate. Eessa jirta dhiirti? Gammachi inni naaf tuume jaalalaan nama raachite maaloo yaadame nafootume natti cime maaloo yaadame nafootume natti cime
Malo ya dambe na futume na tikile. Malo ya dambe na natti cabe sitti cime osoo jaartii qabdu sitti cima makkushaa gabaabdus malee umrii isiin beeyna kuno jaalala isiin dharaa gabaabtu akka isiin nama jaalattu nu beeka gurbaan miila dhedheeressa kuno gaararra dhaabbata natti cime abbaa jaartii lama Maal qaba Oromoo maaliif akkana waanyitan guddina namaa maan feenaa guddatu haa jabaatu sabbuu dhaalaanii jajjabeessaanii maal rakkoo qaba. Yoo guddate samaayii akka harkaan qabatuuf moo nama harkaan qabatan jiru isa dur akka samaayii harkaan qabatuuf. Saba keenya yaamsisaa mun ችግር አለው jabeessaa jajjabaatu haa guddatu wallaahi jabeessaanii. Sirba jaalalaa isa dura sirbee jira laala. Nama meeqatti isa dura sirba jaalalaa sirbe nuti sirbe jaalalaa nuuf haarayaa miti. Yeibsisha 2 days after 2 days the name of the name is abbaa jaartii lama. Bogo bagatti cabsite. Mee osoo solmi makki hagamta akka miira keessa galtee hogguusan. Abbaa biyyee mee taphanne maal si fakkaata? Annamni dubbii waraabee olii gad gidee tolu si galee. Maal nama jira ijoolleen rafte saatiin sun saatii uummanni rafuu gaafii si gaafachuu jira yoo ta'e maal rakkoo qaba? Dubbachuu yoon barbaanne dirqama moo? Gurbaa ganda irra jooruudha. Gurbaa ganda irra jooru. No, and yeroo jalqabaa the first one is the artist is go take away connect this Bluetooth and other ladies for dancing song. Wifi sit down home. Ega akkuma maakii asirratti argitan abbaan abjiis namoonni hedduunis viidiyoo dheengada hojjan irrattis maakiin akkamittiin hinaafne akkamitti waan akkasii eeyyamteef jennee irratti dubbannee turre namoonni baay'een hinaafuun niiftu hin hinaafti garuu beekaadhuma bakka fakkeessite asirratti jedhaa turtanii wallaahi dhugaadhaan hinaafama yoo jaalala dhugaa irraa qabaatte hedduu tokko hinaafti akka himamu olechaadha. Oduu simbirtuu artist Caalaa Bultumee magaalaa Finfinnee keessatti rukutames jedhameem. Artist Caalaa Bultumee magaalaa Finfinnee keessatti rukutamuun amma yaalarra jiraachuu fi haala gaariirra jiras jedhameem. Qaama rukuteef eenyu akka rukute hanga yoonaatti kan addan baane ta'ullee magaalaa Finfinnee keessatti artist Caalaa Bultumees rukutameeraas jedhan. Haalli fayyaasaa amma haala gaariirra jira. Maaliif akka rukutameef eenyu akka rukute hanga yoonaatti addan baafannee jechuun toora miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jira. Egaa akkuma dhageessan Caalaan Bultumee rukutameera jechuudhaan edaa kaasee oduun hedduun bahaa ture. Namoonni tokko tokko immoo laayivii irrattis eenyu akka rukute waan argi dubbataa turanii mee dhaggeeffannee walitti deebina. Caalaan namicha san dabaddabe gaardiin namicha san eegantu jira. Gaardiin namicha san eegan immoo Caalaa namicha irraa qabuu dhaqanii Caalaa dabaddabanii gidduutti. Yaani Caalaatu dura namicha dabaddabe. Achumarraan gaardiin namicha san immoo Caalaa rukutan. Yeruma lama immoo yeroo sadiidhaan jedhan adda guddaa. Sa'aatii lamatti daawwi sa'aatii gaafadhu naan jettee miti. Sa'aatii lama naannoo sa'aatii lamaati. Anuu biran turree jedhe mucichi biran turree anuu biran turree amma wanta hundayyuu ndoomsoo basa'ee ture dura silkii dawwalaa ture na jalaa kaasuu dide amma naa dawwalee demmoo wanta hundayyuu ofiisaa afaan isaan natti himee kasoo ban qabne. Marsaa lammataa bilbilte eenyu falmattu? Ofii naa dawwalee deebisee ammayyuu naa dawwalee ture. Lakki. Okay, maaltu ta'e jedhame qabxii isaa nutti hime. Hiriyaa namticha kumaandara gaardii kumaandara inni kumaandara qaxaqqateedha Caalaan jechuudha. Kumaandara faana lolaniitu. Egaa akkuma asirratti dhageessan laayivii irratti wanta kana dubbataa turanii namoonni baay'een immoo kaleessarraa edarraa jalqabee mootummaatti akkas godhee Caalaa Bultumee beekaa ajjeesuu jedhanii waan argeedhame oduu hedduutu bahaa ture. Uummanni keenya egaa ajandaa jaallata silumaayyuu duras Caalaa Bultumee rukutee jedhamaa jira. Wantichi dura Caalaa Bultumeetu rukutee wanta kana akkas godhee jedhamaa jira. Akkuma dhageessan suuraa kana
asirratti argitan akkasitti rukutamee dhiigee suuraa kanallee eenyuun akka kaasee gadhiise sin beeku inni akkasitti rukutamee ture jechaadha. Amma haala gaariirra akka jiru ibsameeti jira gaa. Egaa mucattiin isin miiliyoonni 60 kennameef jechaadha. Kun akkuma argitan jara Dr. Naafiyaad ijoollee mucaa Oromootiin itti fakkaata laalaanii. Amanuel Hirkorraa obboleessa Shirraatiidha kan inni argame. Jaalala keessan ibsuu dandeessu. Ammas qarshii 20,000. Yaadasa kabanneerra si waaqessuuf dhufnee jirra ulfinna kabanneerra. Egaa akkuma asirratti argitan akkasitti giiftii namoonni baay'eenis kennanii fi mucattii kana jechaadha. Ijoollee Oromootiin itti fakkaata. Akkasitti yeroo eebbasii dabarsiteeti jirti. Waaw good sinii galee ibsaan na jalaa badee jira baay'ee hin fokkisne miti ibsaan badeennaan akkana fakkaata. Egaa viidiyoon raaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan immoo koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show. Bye.